Wanti sun akkamitti siif deemaa jira? Haala gaariidhaan naaf deemaa jira. Ittiin teettaa? Maalitti? Akka jaalattu ko. Lakkitti ni. Maaltu haala gaariidhaan siif deemaa jira? Ammaaf yoo xiqqaate qofaatti ishee argachaa jira. Siqachiisuudhaaf? Eeyyee. Afachooti kan ishee barbaadde jaalalaaf immoo akka siqachiistee barataa cimaa si taasistuufi. Kanaafuu yeroo gabaabaa kana keessatti akkamittiin sin jaalladhe jedhetti. Sanarratti immoo baay'ee nama sodaachistii bara. Maaliifiitu nama sodaachisa? Ishiin bineensa bosonaati? Obboleessa koo al tokko jaalladhuuti argi. Shamarree tokko amma jaallattu Toomaas ittiin fakkaatu. Al tokko erga jaallatteen booda garuu miirri ishee gaafa jijjiiramu baay'ee nama sodaachiste. Kanaaf amma karoora kee maalidha? Jechuun koo ani sodaan koo haaluma kanaan osoo si qo'achiistu seensi yuunivarsiitii keenya gahee akka iddoo garaagaraatti irraa madamne. Hin beeku garuu akkam jedhee akkanitti hin beeku. Aga ammatti maal si qo'achiiste? Seenaaf siivikii maali? Isa ta'utu siivikii. Ilaa osoo baayoloojii si qo'achiisteetti ta'e isarra sirna wal hormaatatu jira. Yeroo isa si qo'achiistu immoo akka jaallattutti himachuudhaaf siif salphata ture. Baayoloojii irraa kanatti yaadattu sirna wal hormaataa qofa dhabmiti. Akkam jirtu? Milkaa'ame. Jirraa nama haqa? Akkam? Kam? Jirraa. Maaltu siif haa dhufu? Buna shayii moo maakiyaatu? Lakki. Kanan gasaa sagalitti nan tura. Miti? Maal qabu osoo akkasuma dubbii fi shiraarraa saf qusatte? Lakki an nama akkasii miti. Namni maaliif akka akkasitti na yaadu ani hin beeku. Ani olmaan koo manaa gara mana barnootaa, mana amantaadhaa gara manaati. Mana beetingii immoo dhimma keessa kam xumursiifachuuf deemta? Inni darbee darbeetti bashannanuufi. Jirraa mucaan xiqqoollee to'a furan baafatiin afur safutti. Akkoo hin qabu. Namni alaalarraa akkasitti na yaadu. Garuu gaafa natti dhiyaatanii jedhan nama qajeelaa akkamii kan ta'e baru. Barnoonni akkamii? Gaariidha. Barana'uu hin danda'amne jechuun olii ba'uuf murteeffattee kaate. Asubsiisuudhaaf barbaadamu? Akkam? Jechuun hirreen qofaatti si qo'achiifte. Nama isheen qofaatti qo'achiifte miti. Hawaasaan warri isheen qo'achiifte iyyuu hunda deebisu. Eeyyee inni dhugaadha. Gaafa si qo'achiistu martee mafaan si keessi. Ati garuu barnootarraa abdiin qabdu turte. Jechuun qabeenya maatii keetii egaa daldala maatii keetii maal ture yaadni kee? Eeyyee inni sirrii. Akkamitti tasa jijjiirte re? Egaa ani hiree jaalladhee malee barnoota irratti abdii godhadhee miti. Barnootas immoo kanan baradhu maatii koo gammachiisuudhaaf. Isheetti dhiyaachuun koo immoo wanta jirraa hin bareennee godhe. Shakkeen ture. Tooftaa bareedaadha. Ani immoo gammeen erga yoomiitii onnatee barnoota. Qabeenyi maatii kootu jiru qabxii olaanaa fidee yuunivarsiitii galee maal inni waan hin taaneef hin yaadamu. Ilaa isa kanadha gammee ani beeku. Isheetti dhiyaachuun kee akkamii si milkaa'aa jira? Eeyyee yeroodhaaf milkaa'eera. Ammaaf qofaatti ishee argachaa jira. Kan itti aanu immoo kanuma waliin agarruudha. Meetis na gargaariitii oolmaa kee immoo ani nan kaffala. Kaffaltii maali? Nuti bari hiriyootadha. Hiriyoota gidduu immoo aarsaa malee oolmaan jira moo? Eeyyee innillee dhugaa keeti. Waa'ee hiriyummaa fi waa'ee oolmaa maalii haasoftu? Hireen akka harka koo keessa galtuu fi na gargaarii gatii oolmaa keef immoo siifan kaffalaa naa jedha. Mee jirratti hime wanti akkasii hiriyoota gidduu jira moo? Agam akkati maallaqa jaallattu waan beekuuf akkasiin jedhe ta'uu danda'a. Jirraa lakkii dhiisa akkasiin jedhamu. Dhiisi sababa nan beekneef. Hiriyaa koo fakkandu sababa nan beekneef jedhe takka naannaa. Na argita immoo akkamitti akkan si gargaaru. Atu argite ragaa naaf baata. Eessa deemu fire? Amma bakka hin deemuu qaba. Booda dareetti wal agarra. Tole jedhe. Jedhaa isinitti haa ta'u. Nagaan oole. Homaa keessi koo isin jaalanne shira xaxxuu wayiiti. Si dhukkuma moo callisteessa shakkita malee milkiin nama gaarii. Miti? Mucaa ganamaaf galgala waldaa keessaan baanee maal akkas jettee nutti hin dheekkamsiisi. Hello, Gifty.
Eessa jirtu? Tole. Egaa akkuma karoora keenyatti kan nuti ilaallu ji'oogiraafii, naachuraal riisoorsii and konfilikt oovar riisoorsiidha. Amma mata dureewwan maal jedhamanidha kun? Akkam maal ta'e? Addunyaan keenya rakkoo riisoorsii hin qabdu. Asitti waa'ee konfiliktii asoo maaltu fide jedheen. Isa immoo siyaasa addunyaa yeroo dubbiftee siif gala. Barnoonni akkas jedhamus jira moo? Lakkiin jiru. Ani yeroon qo'annaa koo xumuru beekumsa waliigalaaf kanan dubbise irraa qo'adheen. Yuunivarsiitii yeroon galus na gargaara. Ahaa, inni kun si ga'uudinnaan gaafa yuunivarsiitii deemtuufis jettee qo'atta? Egaa yeroo fi umurii yoo qabaanne ga'uun keenya nafu. Fakkeenyaaf ati yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda? Ani moo? Eeyyee yaaddeen beektu moo? Beeka. Biizines maanaajimentiidha. Maal qabeenya hooggantuu qabda moo? Lakkiin qabu isaan fida jetteeti. Garuu gara fuulduraatti qabeenya mataa kootii gaafa horadhu isaaf na gargaaruu danda'a jedheen. Maaliin balleesse? Nakkiuma. Amma gara ji'oogiraafiitti. Conflict of resources. Conflict of resources osoo hin taane natural resources and conflict over resources. Sanumaadha. Sifa ta'u jedhee amma itti hafuuf. Tole. Kamariyaako. Siif jira maal irra kilabiin hin jiru? Jechuun koo uffannaan kee kan namni kilabii deemu uffatu miti. Yeroo hundumaa kilabii deemuun jira jetteetu qarshiin isoo na dheesse. Galata isaa kan mattillee qabattee boqotta. Kan barnootaa qo'attee xumurtee maasuu sama dubbisuutti kaate? Amma yoo naatti qo'achaan ture dadhabnaan refresh of gochuuf kan eegale. Qonna kan itti refresh gootu inumayyuu kan biraan dubbisuudhaani? Kun osoo sama dabar. Kanaan dura mana barnootaa keessaa mucaa akkuma keenyaa ajaa'ibu tokkotu ture. Dubbisee yeroo dadhabu hiriyoota isaa walitti waamee geemii taphanna jedha ture. Maarree maal isaatu si ajaa'ibe? Hin taphanna jedhee kan inni hiriyoota isaa waamu cheezii ture. Hiriyoon isaa cheezii taphattu maaliif hin dubbistu ittiin jedhu turan. Kanaaf atis akka sanatti taate jechuuf himoore? Maarree qo'annaan dadhabe jettee goota asoosama dubbistuudha miti. Siifa ta'u. Hiree egzaamiin dhiyaatee ga'uudhaaf torbee 2 qofaatu hafe. Maarree? Nan hojjechisiistu? Jechuun koo nan achisiistu? Yoomillee taanaan kana hin godhu. Maaliif? Yoo barbaadde sin qo'achiisa. Akkanaaf hin galle soo beektuu moo? Akkas jettee sammuu kee cufteeti malee namni kamiyyuu yoo qo'ate inuma galaaf. Isa kana immoo gammee irraa bartee? Gidduu kana kilaasii booddee olmaan keessa wajjin ta'eera jedheen. Gammee jettee waan yaadachiiste. Har'oo sun qo'achiisaa jiru. Yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda jedhee gaafadheen ture. Sana booddee biizines maanaajmentii naan jedhe. Maal qabeenya hooggantuu qabdaa jedhee gaafannaan. Lakkii hin qabu gara fuulduraatti yoon qabaadhe naan jedhe. Kanaaf? Kanaaf ilma maatii dureessaa ta'e waa'ee qabeenya maatii isaa san odeessuun jaallannitu na ajaa'iba. Miti? Si ajaa'ibee? Ati irra caalaa waa'ee mucaa kanaa haasa'uu baay'isteetta. Nagumaa fi wanti ta'e immoo jira. Deemasii wanti tokko hin jiru. Wanta naan jette irratti inni nama of tuulu miti. Garuu waa'ee qabeenya maatii isaa haasa'uu irratti nama sodaatu hin turre. Maaliif akkas dhoksee hin beeku sababa mataa isaa qabaachuu danda'a? Sababa akkamii? Tarii akkati akkasitti yaadduuf innis immoo milkaa'eeraafi. Inni barnootaa fi qo'annaadhaaf jedhee natti dhiyaate malee waan biraa yaadee miti. Oduu. Akkasii? Hin ilaallaga. Hundumaa fuunaan hojjechisiistu? Otoo samiin gadi jedhee lafti kun hojjedhe tasumaa kana hin godhu. Dhimma mataa keeti. Ani riyyaa kooti siin jedhee malee ani firiin nama na hachisiisuu dhabu.
ejjennoon siitii baay'ee gadi bu'eera. Kun immoo na yaachisa. Bireetfoordii yoon jedhe immoo garaa nan ga'u. Yoo xiqqaate 500 illee nafu. Garuu Cheelsiin akkana nyaachifne malee. Homaa ejjennoo madhaabbataan qabu. Hin mo'ata yeroon jedhu hin mo'atamu. Waliif galaa jiru jedhu. Eeyyee yoon akkas jedhe naaf wayya. Akkamati. Jirraa. Akkam taate? Murteessine qarshii 30 yookaan qarshii 50 hin deema jechaan jira. Maal? Dhiifaman immoo waa'ee beetingii waan na gaafatte natti fakkaateeti. An waa'ee beetingii kee maaltu na galche? Isan si ajaje akkam naaf gooteen siin jedhe. Waraabeera. Riikardi godheera. Ani hiree jaalladhe manni barnoota irratti abdii godhadhe miti. Barnootas immoo kanan baradhu maatii koo gammachiisuudhaaf. Isheetti dhiyaachuun koo immoo wanta jirra wajjin mari'annee goonedha. Karaa teelegiraamii naaf ergi. Kan biraammoo waan tokko naaf gootu. Kanayyuu bagan si gargaare malee kana caalaa si gargaaruu hin danda'u. Kuniyyuu ammam akkanatti ulfaate kunoo sammuun koo gaabbiidhaan na dho'uuf jedha. Riyyaa koo irratti cubbuu biraa hojjechuun barbaadu. Dhiifama. Kuniyyuu eenyummaa gosa sirrii miti. Ergite? Sagalee eeyyesiif ergeera. Achumaanis akkaawuntii nambarii kee naaf ergi. Daldala moo baankii Oromiyaa fayyadamta? Kamiinu? Naaf ergi. Giifti. Gaaffii tokko si gaafadhu. Maal? Wanta kana hundumaa kan gochaa jirtuuf garuu maaliifi? Inni sin galchu. Callisiitii waan godhi jedhamte qofa godhi. Ergeera. Inni yoo si dide immoo Daashiniin, Awwaashiin, baankiin Oromiyaa qaba. Maal qaba hamma lakkoofsa herregaa kee kana baay'istu wanta irra jirutu baay'istetti ta'e. Amma maal akkan siif raawwadhu barbaadda? ani kanan jedhu dhiironni hundumtuu sababa qo'annaatiif jedhanii jaalalaaf firiitti dhiyaatan tokko na ajaa'iba. Dhugaa kee jetti gammeen kan isheetti dhiyaate qo'annaadhaaf miti jaalalaaf ilaamii firii koo mee mucaa kanaa gargaara. Gaafa siin jedhu gammee yeroo dheeraadhaaf hin beeka garuu isaa akkas ta'u tasuma argin beeku. Waan si ajaa'ibaan kanallee soon hin beekiin akka isaan waliin ta'aniif yaalaa ture. Kanaaf ishee maal siin jette? Mucattiin hiriidha miti waa yaadamu naan jette. Ati maal jennaan? Mucaantu jaaladha akkasii harkaan baane maal hin jedhan. Kanarratti illee hiriyaa kee gammeen si caala bareechee beeka jechuudha. Akkamitti? Jechuun akka isheen maallaqaa fi beekamtiidhaan hin goyyomne dursee natti maa ture. Isallee dhugaa jette. Waa'ee qarshii maatii isaa kaasuu dhiisuun isaa xiqqoo ishee qalbii ishee argateera. Kanaaf kana jaallatteefitti? Iyyiin isarra deddeebitee haasa'aa turte. Kan biraa yoo maal godhe gaarii ta'a? Maal seeti amalli kaapiriikoornotaa? Firii maaloo isa dhiisi. Filannoo biraa qabda? Anarra kan isheetti dhiyaatus kan ishee beekus hin jiru. Sirriidhaan garuu osoo dhahaa orjiinatti lakkaa'an hireen maal akka jaalattuuf akka jibbitu natti himuu dandeessu? Wal erga kaa amalli namaa dhahaa isaatiin beekama. Kanaafuu callisii na dhaggeeffadhu. Jedhi tole filannoo biraa maalan qaba? Maal seete kaapiriikoornoonni baay'ee kabajni isaan bita. Kabaji yeroon siin jedhumoo nama isaan kabaju osoo hin taane namni kamiyyuu nama biraa yeroo kabaju ilaaluun isaan gammachiisa. Kanaaf gammeen akka nama kabaju yookiin ilaalcha gaarii akka qabaatu gochuudha. Kun immoo isatti hin ulfaatu. Sababni isaa gammeen nama kabajuudha. Baay'ee gaariidha. Inni kan biraan immoo kaapiriikoornoonni biyya isaaniif aadaa isaanii irratti qoosaan beekan. Maal? Biyya isaaf aadaa isaa? Jaalala duraan hin qabne har'a eessaa fida? Yooma aadaa isaaf biyya isaa jaallachuu baate illee aadaa warra alaa leellisuu hin qabu. Meen yaallaa ta'u. Inni kan biraan immoo amanamummaadha. Namoonni amanamoo ta'an kaapiriikoornota salphaamatti hubachuu danda'u. Kan isaan jibbanuu maalidha? Nama dadhabaa. Maal? Asitti nyaatame. Inni kan biraan immoo nama jecha isaaf hin amanamne hin jaallatan. Jecha isaaniif baay'ee amanamoo waan ta'aniif wantoota akkasii baay'ee jibbu.
Kana caalaa sittiin baay'isu. Kanuma dhaqiitiitti. Mi'aatis dhaa urjii kee kana biratti mee na gargaari. Jechuun waa'ee isaa kallattumaan itti himuu baattus akka isheen isaaf ilaalcha gaarii qabaattu waa'ee isaa gaggaarii itti. Rakkoon qabu hiriyyaan koo nama kana harkatti akka isheen kuftuuf sin gargaara. As mee qaxaleedha. Baay'ee gaariidha geefti. Kana caala jabaattee yoo qo'atte atis akkuma hireetti digdama keessaa digdama deebisuu dandeessa. Jabaadha. Ati baay'ee cimtuudha. Faayinaalii 60 keessaa 58 deebisteetta geefti. Baay'ee namatti tola. Jabaadha. Atii fi hireen wal morkiin keessan isiniif qabameera. Isheen immoo 60 keessaa 58 fidde. Kan kee garuu waan nama ajaa'ibudha. Jabaadha. Baay'ee gaariidha. Namatti tolu qormaata hunda isaan argadhe barra. Namatti tola. Edaa faayinaalii hunda deebisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa akka giiftii meegaa yoo taate jechuudha. Atis meegaa jedhamuudhaaf baay'ee irraa fagoon jirtu. Qormaata kana kutaa keenya keessaa kan 50 keessaa 50 deebise ana qofadha. Yeroon qoramuyyuu baay'ee salphaa ture akkan akkasitti argadhu bareen ture. Waanis na ajaa'ibu. Yeroon qormaata kana fudhadhu barattoonni daqiiqaa 2 guutuudhaaf dhaabbatanii harka naaf rukutaa turan. Gaafa si ilaalan garuu nama qormaanni itti salphate hin fakkaattu. Nama sodaatee ture fakkaata. Amma qormaati deebi'utti gaa of tamanummaan qabaattu mitiire malee qormaata sana daqiiqaa 20 keessatti hunda isaa xumuree bahe. Miti milki. Daqiiqaa 20 turtee natti hin fakkaatu. Daqiiqaa 18 keessatti waan xumurtee baateera. Sirriidha. Daqiiqaa 2 immoo harka rukutaniif mitiire isa waliin. Maaf si aarsiin akkasitiin. Deebii si laatanii si qoran immoo siin daqiiqaa 18 gidduutti kan xumurteef. Jiinosota qofaaf kan kennamudha dandeettichi. Aniyyuu waan isin ajaa'ibu qormaaticha hojjettee xumurtee baateen seene dhukkubsattee gidduutti addaan kuttee baateen seene edaa qaxalittiin xumurtee baate. Gaaffii 50 daqiiqaa 18 keessatti dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Hin dandeessa dhugaa. Nuti gaa akka namoota tokko nu argaa jennee laayibirariitti hin deddeebinuuf malee jiina sii dabara. Warra na argaa jedha yeroo jettu waa'ee hiree haasoo barbaaddeetti akka hin taane. Maarree dogoggora maalii qaba kun isheedha kan ganamaaf galgalatti akka manatti takka laayibirarii keessa taa'ee nan dubbisa jedhu. Gaafa oliisii kennamu garuu utuu hin dubbisin daqiiqaa 18 keessatti gaaffii hundumaa xumurtee baata. Itti muyi. Itti nimi. Lakki dhiise of tuulummaa ishee daangaa darbe kan hin qabbaneessaaf. Hamilee ishee dhiise. Maallatti immoo barbaadaniiti. Hireen qormaata kana 50 keessaa 55 fidde. Isa itti immoo dhiisu jechaa turre. 50 keessaa 55? Akkamittiin? Boonasii waliinidha. Kana dabaritti himna kan inni jedhu. Utuu sitti muudhiisne irra ta'ee gaarii ture. Waan sirrii goone. Akka isheen aartutu beektanii maaliif akkasittiin jettu? In argini isheenis ni baastiin baata. Asirra isin taa'u malee jette. Inumaa ishee gochuutu ture. Haa deemnu. Salphoo kana sareen kun kan yeroo hundumaa na injifachuun isee mufachiisne akka mana barumsaatti tokkoffaa ta'uudhaan beekamti. Amma immoo ilma tujaaraa qabattee qo'achiisuudhaan qabattee isa bilcheeffachuudhaaf kun gonkumaa ta'uu hin danda'u.
Ani giftii miti yeroos. An giftii miti. Ta'uu danda'u. Wanta kanatti qabee arsi. Anatu aarsa jira fakkaata. Maal la godha jetteeti? Maarri gara sitti arsi qaba. Waa akkan si dhiise hin deemne. Maalumaafuu akka firii waliin haasofne too ta'e waan afur gochuu qabda. Maal? Aarri kun akkasitti naarre. Isin rakkoon qabu. Maalumaafuu beekteetti ta'e osoo hin beekin gaarummaa gooteen itti tolteetta. Gaarummaa? Eeyyee keessumaa ammoo waa'ee qabeenya maatii keetiin itti kaasuu dhiisuu fi isaan of jajuu dhiisuu keessiif jaallatteetti. Turi maalu ka maal siin jettee miinatti? Ani maalan beeka jetteeti. Of tuulummaa kee osoo hin taane akka nama gaarii taatetti si hubatte. Hin beekne ishiin akkaati qabeenya warra kee abdii godhattee jiraattu. Tole kan biraa sadan sun maal fa'aadha natti himi? Tokkoffaa nama kabajuu. Lammaffaa aadaa fi biyya ofii jaalachuu. Sadaffaa immoo jecha ofii eeggachuu fi waan dubbatan kamiifuu amanamaa ta'uudha. Biyyaa fi aadaa jaallachuu? Kun akkasitti ulfaatu anis beekin ture. Rakkoon hin jiru na shaakala. Waan lama immoo hin jaalattu. Nama dadhabaa fi nama waan jedhe raawwanne. Inni rakkoon qabu. Rakkoon qabu yeroo jettu. Barumsas ni dabalataan bara. Jechuun? Nama dadhabaan jaalattu jechuun barumsaanis nama cimaa ta'utu sirraa eegama. Kana jechuun immoo yoo xiqqaate yeroo beekuudhaaf tattaaffattu sirraa mul'achuu qaba. Edaa akkasii? Eeyyee akkasii. Isabati. Walar gini kamu. Sarina. Naguma? Nagaa kooti galata waaqayyo. Dhimma ta'e wayiitiif sin barbaadeen ture. Maaliif na barbaadde naguma? Eeyyin naguma.